Harka fuunee akkam jirtu daawwattoota keenyaa kun kan daawwatattee jirtan OBN International keessummaan qaba. Keessummaan koo har'a barreessituudha. Akkasumas immoo falmituu mirga namoomaa fi ijaarsa dubartootaa sadarkaa Afrikaa irratti nama ga'ee olaanaa qabdudha. Seenaa Jimjimooti kan isheen jiraattu magaalaa Chicagooti. Har'a keessummaa koo taatee Skype irra jirti. Seenaa baga nagaan dhufte. Baga nagaan dhufte Abdii. Galatoom. Egaa akkuma dursee si ibsuu yaale ati barreessituudha. In between kan jedhu kitaaba tokko hawaasummaa irratti kan hundaa'e barreessitee gabaarra oolchiteetta. Ammas immoo kitaaba tokko beeksisaatti jirta. Falmituu mirga namoomaati. Sadarkaa Afrikaatti immoo ijaarsa dubartootaa irratti nama ga'ee olaanaa qabdudha. Gidduu kana hawaasa Oromoo wajjin haasa'uudhaaf turii wayii qabda. Mee sanarraati haa jalqabnuuti. Imalli kee kun maalirratti kan hundaa'edha? Galatoomii Abdii, imalli kiyya kan hundaa'e kun imaluma eengadda waggaa 4 dura jalqabne sanii. Yeroo baay'ee rakkoon Oromoo eega bineensi dabre booda sareen duttii jedhama. Yeroo baay'ee rakkoon keenya eega balaan tokko bu'ee booda emergency meeting yaamnaa maalaa goonuu kuni ka'ee kan jedhu yaaduma karooruma waggaa bara 2019 jalqabee irraa haasama godhaa turre community adda addaa as miidiyaa irratti dhufuu haa dhabnu malee yookiin ammoo Facebook irratti social media adda addaa irratti haa barreessuu dhabnu malee keessa Oromoon maal godhuu qaba? Oromoon akka Oromiyaatti akkasumas immoo Oromoon biyya alaa jiru kan diaspora keessa jiru maal godhuu qaba? Ijoollee teenya kan biyya dhalattee fi gaaffilee keenya maal eenyummaa keenyaaf identity Oromoo kan baay'ee warra keenya irratti du'ee jedhee eenyummaa keenya afaaniif aadaa fi amantaa keenya duudhaa sanii akkamitti deebisnee preserve goonaa biyya alaa kana keessatti biyya yeroo hedduu ijoolleen of dagattu kana keessatti akkasumas ammoo biyya kalee Itoophiyaa jijjiiruudhaaf illee gahee guddaa taphate kana gaheen diaspora Oromoo maal haa ta'u kan jedhuu fi marii kanarra otoo jirru haasaa kanarra otoo jirru akka tasaa ta'ee torbee lama dura hunduu kan beeknu dhimma Jawaarii walitti qabatee hatattamaan daran community'n dura lallaaftee keessaa haftellee dachaatee tooni maal godhuu qabna really akka advocacy tokkotti akka Oromoo walumaa galatitti fuuldura ammaa qofa otoo hin ta'in really chapter itti aanu Oromoon maal ta'uu qaba kan jedhu state adda addaarraa deemuu karoora nan qaba yeroo baay'ee fi amma finalize ta'eetiin state 4 nan jalqabaa kan jedhu irratti haasaa qabxii 4 irratti haasaa tokkummaa walitti dhufiinsa community biyya North America Canada akkuma agartee maybe flyer irratti agartee taate Canadaas nan deema biyya lama walitti dhufiinsa North America community kana maal ta'uu qaba lammata ammoo haala yeroo ammaa kana irratti haala yeroo ammaa kun amma dhimma Jawaar haa ta'u malee rakkoon gaaffiin Oromoo deebi'uu dhabdee tutturtee jirti bubburtee jirti keessattuu yoo ilaaltee bara 2019 irraa jalqabee gaaffiin Oromoo gaaffiin guddaa hundee suni ima bubbultii wanni an taane ammoo kan nun gammachiisne kan nun naansisne gaaffii keenya otoo hin ta'in oppositii gaaffii keenya kan deemaa jiru masaraa mootummaa irraa waan gadi bahaa jiruu fi kan akkamitti fuuldura dhaabbannaa kan akkamitti karaa sirrii deddeebisnaa kara kaaniin ammoo nuti warra mirga namaatiif dhaabbattu mirga dubartootaa mirga namaatiif dhaabbattu waa'ee saba qimaantii waa'ee saba gumuus irratti ta'e kana xalaas barreessinee jirra mallaqas xiqqoo qarqaaruu yaallee jirra mootummaa Ameerikas mootummaa Itoophiyaa dubbannee jirra. Kanaafuu gaheen advocacy maal godhuu qaba? Sabaaf sablammii Itoophiyaa keessa jirtu, sabaaf sablammii Oromiyaa keessa illee akkasumas naannoo Amaaraa keessa jirtu illee akkamitti qarqaarree ofii qofaaf otoo hin ta'in warra kanaaf dubbachuu qabna. Namni jechuun nama Oromoo qofaan namaa miti sabni kunis eeggamuu waan qabu. Qabxiin kun ammoo kalee akkamitti irra oollee waa'ee house resolution particularly yoo fudhannee jennee san replicate godhuuf ammoo Oromoon community maal godhuu qabaa kan jedhu buuka kiyyallee irra kan jiru wanni guddaan gaheen guddaan kanuma so kanaafi marii yaadaa fi konsernii uummataallee dhaga'uu waan barbaaduu fi san booda ammoo biyyattillee deemuu waa yaada qabuu fi kan lamaan akkamitti walitti hiinaa kan jedhu ka biyya keessaa kanneen waa'ee qabxii afran kanarraatti waliin mari'achuuf sabaa wajjin. Biyya sana keessaa sabaaf sablammoota 80 oltu jiru. Sabaaf sablammoota 80 kun hundi isaanii gaaffii mataa isaanii qabu. Hundumtuu immoo yeroo mootummaa gidduu kana gara ofiitti harkifachuu barbaada. Gaaffii mataa isaa qaba. Gaaffiin koo naan deebine jedha. Inni sunis gaaffiin koo naan deebine jedha. Mootummaan
bakka gaaffileen akkasii jiru kana keessatti akkamittiin deebisuu qaba akkasumas immoo jijjiiramni amma jedhamu kun kan inni dhufe akkasumas paartileen morkattoon kan biyya alaa turan jiru aktiivistoonni jiru gara biyyaatti kan deeman bara darbeedha. Reefu waggaa lamayyuu hin guunne filannootu geggeeffama bara 2020tti gara caamsaa keessatti jedhameetu eegamaatti jira. Haa ta'uti mormii guddaan amma qaama bulchiinsarra jiru irratti dhiyaachaatti jiru gaaffiin nuun deebineedha. Mee hubannoon hawaasi qabaachuu qabu as keessatti qaamni bulchiinsa aangoorra jiru kun deebii kana hunda deebisuu qaba moo nagaaf tasgabbiin biyya sana keessatti bu'ee uummanni iyyuu nagaadhaan ba'ee galee gara filannootti deemuu qaba jettee yaadda akkamittiin hubannoo akkamii qabaachuu qaba hawaasi kun? Bakka lamatti qoonnee jenna gaaffii qabxiilee lama amma kaastee fi kan opposition party maal godhuu qaba hawaasni maal godhuu qaba gara kaaniin ammoo ka jalqaba kaastee jettee sabni martinuu saba Oromoos ta'ee Somaalees Amaaras Tigrees ta'ee mootummaa kana karaa ofitti harkiseetiin gaaffii ofii qofa deebisuu qaba jedhee dhiibbaa qaba. Yeroo baay'ee fi mootummaa Ameerikaa wajjin illee waa'ee makara irratti haasaa godhaa turre. Oromoonis Oromoo keessatti gahee harka dha'uutti jira. Rakkoo isaarraa qofa haasa'uutti jira. Warri sabni Amaaras akkasumatti rakkoo mataa isaa qofa irraa haasa'uutti jira. Sabni kuwwanis sabni Somaalees ammeen gadi dabree saba Somaalee wajjinii mootummaa Ameerikaa wajjin haasaa godhaa hin turre jechuudha. Waa'ee kanarraa kan dhufu ji'a dhufurra keessatti waan jirutu jira. So kanaafuu kan mootummaan kun kan godhuu qabu kan beekuu qabu jijjiirama yeroo gabaabaaf dhufe. Akka tasaa ta'ee filannoon waggaa dhuftu already karaarra waan jiruuf filannoon sun waan deemuu fi mootummaan kun kan inni guddaan inni ilaaluu qabu maaliif as jira maaf as dhufe transition kana transition illee ta'eetiin haarootti haa fiduudhamu malee mootummaa Ihaadig kanamatu aangoorra jira kan makaleerra aangoorra jira jijjiirraa internal jijjiirraa qofatu jijjiirraa transition kana godhuu qaba inni guddaan kan godhuu qabu nagaa biyyarratti ilaaleetiin nagaa dabarsee election kana filannoo kana akkamitti playing field filannoo kana mootummaan kun biyya Itoophiyaa keessatti waan marayyuu miidiyaa qabatee qabeenya qabatee civil service qabateetiin kan to'ate kan humna qabu kan baasaa jiru kan raasaa jiru mootummaadha. Haala kan akkamitti mijeessinee kara dimokiraasii dhugatti yoo filannoo kan nama maraaf hayyamnu akka taate dimokiraasii filannoo kijibaa osoo hin ta'in dimokiraasii filannoo dhugumaa kan namni ofii barbaade kan filatu tokkoffaa haala isa irratti mijeessuudha. Lammaffaa ammoo mootummaan kun eega transition ta'e keessattuu ka jijjiirraa isa mootummaa ODP kan as geessee jedhee jeeqamiinsa sabaa akka Oromoo sabni Amaaraallee keessaa qabdi gaaffilee ofii qabdi keessattuu sabni Oromoo gaaffilee murtaa'e qaba gaaffilee sanii ifa godhuu qaba yookiin gaaffileen kun gaaffii Oromoo takka lama sadii afur xiqqaate gaaffilee shanan duraa sanniin deekoppaa deebisuu yoo danda'e yoo hin deebisne ammoo karooratti godhatee gaaffilee deebisuu qabu kanaaf guyyaa kana deebisa jedhee deemuu qaba amma kan rakkoo ta'ee holaallee jennee mootummaa adda addaa wajjin ni haasofna warra akka organization National for Endowment for Democracy organization guddaa dimokiraasii irratti lafee qaban kan mootummaa Ameerikaa wajji dalaganii fedhii dimokiraasii Itoophiyaan kara dimokiraasii akka transition taatu qorree fedhii qabanii rakkoon inni jiru kan jarris argan kan nuti arginu mootummaan kuni sirbaaf qofa wal gahiif qofa wal muudaaf wal baasuuf qofa miidiyaa irra malee kan lafa bu'ee dalagaadhaanii wanti jijjiirame tokko hin jiru daran akkuma duratti jalqaba jedhee olaalte jettee of duuba garas godhaa jirra fakkaanna karamiin olaalte jettee karoota kana nama miidhee jedhu kan nama ajjeesee jedhee kan lafa saamee lafa gungurame aangoorra akka kalee xiqqoo bu'ee amma aangootti deebi'utti jira amma olaalte jetti Washington DC Girmaa Birruunu warroonni kadhee himamanii jiruun warroonni gariin seeraaf dhiyaachuu malanii sargabbii uummataaf kenna jettee yaaddu kun amma aangootti deebi'aa jira. Maaf akka godhaa jiru mootummaan kuni kaleewoo yaallee jennee Dr. Abiyyi fi Lammaan Minisootaas Jimmas hogguu deemanii waan dubbatantu jira. Dogongora kalee sanirraa dhiifama nu godha carraa nu kennaa mootummaa kana keessatti filannoof haala mijeessinaa gaafii keessan deebisnaa kan jedhu. So hanqinni guddaan ODP irra ni jira. ODP jireenya dabreetiin wanna nama saba walitti nama buusuu danda'u rakkoon taane garan taanetti
ce'utti jira. So mootummaan kun of laaleetiin gaaffileen uummataa maalidha? Gaaffileen saba fakkeenyaaf amma walgahii eeggaddaa akkasiin jedhe saba Somaalee irratti rakkoon jiraa maalidha? Maaf Sidaamaa naannoon Sidaamaa naga dhabdee jette? Maaf naannoon Amaaraa naannoon Somaalee naannoon adda addaa kun naga dhabdee? Naga kana dhuguma dimokiraasii yoo haasofnu taate naannoon martinuu naga tasgabbii inni guddaan dalagaa mootummaan nagaa tasgabbii biyya keessatti uumoo taate gaaffilee uummataa kana deebisuudha. I understand gaaffilee uummataa marti Oromoonis Oromootti harkisuu barbaada. Somaaleenis Somaaliitti harkisuu barbaada jedha. Rakkoon amma walitti nu fidee akka tokkotti haasofnu nu godhee olaaltee jettee amma Somaalee wajjin waa'ee federaalizimii kana. Saba Sidaamaa wajjin illee saboota adda addaa wajjin haasaa qabna waa'ee kanarratti. Waa'ee federaalizimii kun very sensitiveidha. Kan jijjiiraa yeroo jalqabaatiif waggaa dhibba mooda bara 1993 dhufee tasgabbii sabaaf sablambii uumee jedhee waa'ee federaalizimii kana naannoon afaan ofiitiin aadaa ofiitiin of bulchuudha. Waan kana otoo gaaffiin tokkoon kaa'in otoo biirokraasii otoo hatumsi otoo kan nama ajjeese aangoorra jiru san dhiisnee kana deebisuu saba Sidaamaa saba Somaalee baay'ee naasisee akka mootummaa Ameerikaatti deebitu akka mariin kun itti deebi'u kan nu godhaa jiru keessaa isa tokko. Kanaafiyyuu mootummaan kun rakkoo jiru dhugumaan uummata walitti as fideetiin look reyaalitiin lafa jiru kar tokkoon Oromoon kana barbaada. Sigalee amma fakkeenyaaf kara ji'oota murtaa'een dura Finfinnee deemeen ture. Namni Finfinnee rakkoon inni dubbatuu fi Oromoon kan bilisummaa jijjiiraa kanaaf harka guddaa godhee gumaacha inni godhee jedhu garagara wal quban qabu. Finfinneenis afaan Amaaraatiin waa'ee ofii ishee haasofti. Oromoonis ta Oromiyaa Finfinnee lafti Oromoota Oromiyaa paartii taatee jettee rakkoo ofii saaja. Warri kun waliin haasa'uutti hin jiru. Haasaa martinuu golatti ta'e. Mootummaan koo haasaa kana walitti fidee okay gaaffileen Oromoo takka lama sadii gaaffilee kanarratti nuti akka Oromoo bakka buune gaaffilee kana tokkoffaa as dhaabbanna. Akkamitti fala goona jedheeti mootummaa uummataan marsiisuu Tigree Amaaraa saba hundaaniyyuu akkanatti realistic waan ta'eeni waan tokko baasnee miidiyaa irratti dhaabni kun dhaabbatee otoo hin jedhin dhaabni sun dhaabbatee bu'aa kana fidaa jira. Kana wajjin haasahaa jira. Kana wajjin godhaa jira waan qabatama jiru as baasuu qaba. So akkuma duratti siin jedhee mootummaan kun qabxiidhaan lafa kaa'uu qaba. Wanna godhuu barbaadu takka lama sadii afran shanii hanga filannootitti kana godhaa akkanaan godha jedhee ifa godhee uummataaf galuu qaba ala kaa'uu qaba. Kara kaaniin ammoo haaluma mootummaa addunyaarraa hoolaaltee jettee warri paartii fakkeenyaaf mootummaan kun kana ifa gochuu haa qabaa yeroo jennu gaaffii Oromoo bakka bu'ee maalfaa irratti mee ifa gochuu qaba jettee yaadda maalfaa? Okay. Fakkeenyaaf eegas deebinee jennee waa'ee qabxiilee shanan afran jalqaba Oromoon gaafate hiriira irratti kan irratti du'e irratti as deebi'uu qabna. Sigalee waa'ee afaanii amman dhageenyaa eeggadda kaleef eeggadda kana hin deebisna. Akkasuma jedhu waggaa dabrirraa jalqabeetiin waa'ee afaaniirraa hin deebisnaa jedha. Ila waa'ee afaanii irratti kan hin beekuu qabnu sigalee hadha ol kaateetiin afaan lammata afaan Oromoo gola jettee Oromoo jijjiirama Oromoof yoo hin fidini jijjiirama Oromiyaaf yoo hin fidini bu'aa Oromoof hin qabu. Hadhallee saba biraa kan afaan Oromoo dubbatu yoo bakka san qabuuftu taate jijjiiraman qabu. So really kara poolisii akkamitti afaan kun afaan mootummaa federaalaa ol dhufee jedhee bu'aan uummata Oromoof maal qabaa? Uummata Oromoo keessatti ammoo akkamitti aangessinee uummata afaan Oromoo dubbattee otoo hin ta'in na Oromoo kan disfranchise ta'e kana kan dalagaa dhabe kana sababaa afaan kana dadhabee akkamitti ammannee ol goona very clear kan tokko deebisuu qaba. Waa'ee lafa naannoo Finfinnee irratti gabaabinatti waa'ee naannoo Finfinnee irratti amma eeggadda yaadattee jettee kantiiboonni naannoo magaalaa Finfinnee ollaa jiran as bahanii dubbatanii turan. Lafa illiigaaliidhaan fudhatamtee mana illiigaaliidhaan irratti ijaaramee jedhee kantiibaan yoo sirra baasu mootummaan federaalaa dhufeetiin humna kan qabne irratti seeran taane baaseetiin dhooggutu jira. Waa'ee sanirraa illee sigalee bulchiinsa naannoo Oromiyaa kan lafatti kan Finfinnee eda'atee bulchiinsi naannoo Oromiyaa sigalee akkamitti bulu qabu. Naannoo Oromiyaa qofa hin ta'in naannoo
naannoo Somaalee naannoo Sidaamas gaaffileen jira amma naannoo Sidaamaa yoo fudhattee jettee naannoo addatti uumamutu barbaadan akkuma Oromiyaatti isteeta kurnaffaa ta'uu barbaadu seera mootummaa Ameerikaa kana mootummaa Itoophiyaa kana keessatti yoo ilaalle mirga qabu warri kuni eega voot godhee jedhee dimokiraasii keessatti seera amma konstituushinaa biyya Itoophiyaa bulchu jira hoo ilaalte jettee warri kun seera qaba seera kanaan bulaniitiin akkamitti haalli sun mijaahee jira gaaffileen Oromoo kan kakalee jedhee kan lafaa walitti hidhatee kan abbaa kan irraa saamiinsaa walitti hidhatee jedhee kana biraatiin ammoo so gaaffileen kunniin akkamitti deebi'uu qaba I understand mootummaan gaaffilee kan deebisuu hin dandeenye hin jira amma fakkeenyaaf accountability irratti yeroon biyya tasgabbii hin qabne kana keessatti kanaaf yoo deemtee jette balaa biraa uumaa biirokraasii opiidiyoommaan qabdu kun iyyuu jeequu danda'a I understand garuu mootummaan kanaaf lafa kaa'uu qaba siigalee kuni oksaan wanti ta'u hin jiru dubbiin kijibaan ni baati conspiracy hanga ba'urra rakkoon jiru kana lafa kaa'ee yoo amma nama ajjeesee nama lafa hatee hoofaana deemne taate ODP'n ka biyya bulchaa jiru warruma kalee lafa hatee nama hatee rakkoo keessaa waan qabnuuf kuni nu haa bulu waggaa 2 hadhaatii fi waggaa 3 hadhaatii fi kana goona jedhee balaga bulchu akkuma durasiin jee mootummaan biyya bulchu tokko inni guddichi irraa qabu tasgabbii biyyaa fi naannoo keessatti godhuudha tasgabbiin biyya Itoophiyaa keessatti daran hammaataa jirti malee injirtu akkuma agarte so filannoon kun yoo deemu otumaa ka ta'u iyyuu filannoon kun hin ta'aayyuu kan jedhu nama shakkisiisee jira abdoo jette biyya tasgabbiin qabne takka keessatti iyyuu filannoon very sensitive waan ta'e yeroo nama walitti buusa biyya keenyaa fudhattee jette biyyuma nagaa qabdu iyyuu waan ta'e ni agarra namni wal fixa biyya Itoophiyaa kana keessatti ammoo biyya akkanatti very sensitive naannoodhaa fi amantaa waan adda addaatiin walitti jirtu balaa hedduutu ka'uu danda'a kanaaf iyyuu filannoon kun yoo ta'e akkamitti secure godhuu dandeenya mootummaa addunyaa akkamitti qarqaarsa gaafata warra independentii ta'e filannoon kun dhuguma filannoo dhugaa kan ta'u haa ta'u jenne kana akkamitti independency filannoo kana dhugumaan seeraan ta'u warra inni file qofa warra isa deeggaru qofa ta'uu danda'a fakkeenyaaf dhaaba hedduu kan filannoo irra jiranii dhaaba Gimboot 7 keessaa warra dhufaniitiin jirantu jira siigalee hammami namni kun fudhatama qaba filannoon warri kun as baheetiin lakki filannoon kun ta'e jedhu kara kaaniin ammoo warroota federaalizimii irraa rakkoo qaban federaalizimii kana iyyuu jijjiirraa fedhii qabanii warroota kunniin legitimacy ummata biratti hin qabani ummata Oromoo qofa otoo hin ta'in ummata olaaltee jettee sabaaf sablammii Sidaamas Tigirees fudhannee Somaalees fudhannee rakkoon qaba kanaaf iyyuu qabxiilee irratti dalaguun qaban jedha kan lammata kaatikaastee abdii ummanni maal godhuu qabaa fi warroonni filannoo opposition party wantummaan dimokiraasii inni guddichinu hanqina mootummaan bulchiinsaa qabu warri opposition ofar godha mootummaan yoo kana takka 2-3 godha wanti an godhu akkana jedhee opposition party ni sallaaleetiin opposition party qarqaru foton ta'ini ani ammoo ka isin taran ta'u kana isinii godha dhaabbanni kiyya kana garaagarummaan anaaf isinii kana jedheetiin adeemsi kiyya immoo akkana jedhee as ba'uu qaba filannoon ji'a 5 ji'a 4 ji'a 5 Febraarii Apiriilii keessa yoo ta'u taate eenyuuf akka eenyu dhaabatu beekuu hin dandeenye ummanni eenyuuf akka eenyu filannoo beekuu hin dandeenye ummanni maal godhuu qabaa jettee ka sadaffaadhaatti ammoo ila wanti guddaan Oromoo keessatti an akka rakkoo jedhee kan ilaalu waa'ee Oromoo keessa yeroo hedduu biyya alaas biyya keessas kan jiru ol kaanaa gad deebina hadha nama arrabsinaa boru nama faarsina hadha malee ka jennaa boru ebalu seexaana jenna akkasuma ta'u really biyya Ameerikaa kana keessatti politika keessatti argamee jira warri abboosiina deeggaruu fi kan deeggarra wal bira taa'ee seeraan kara civilized ta'een haasa'a haasayeetii qabxiin kiyya dhaabbanni kiyya kana wanti an dhaabbadheef kanaan jedha kunis akka yaada isaan dubbata yaada isaa irratti kaanee hoy jenneeti nama geequu nama arrabsuu nama jibbuu nama himatu otoo hin ta'in poolisii isaa irratti murtoofne kakalee ummataaf dhaabbate dhuguma pirinsipilii inni kalee hangam dhaabbataan jedhisi galee anamma jaallatamuu fi waan mootummaa kana qeequu dubbachuu hin danda'a yeroo daasporaan aarii mootummaa kana irratti ka'eeti mootummaa kana arrabsu suni ammoo bu'aaf hin qabu ummanni keenya naannoo isaatitti magaalaa isaatitti baadiyyaa isaatitti laaluu qaba eenyuun bakka buufata
eenyutu sagalee isaa ta'uufii danda'a. Akka durii san sigalee bahaa kaabatti dhiyaaf kibbatti sun hin ta'u. Kanaafiyyuu dimokiraasii dhugaa hojjenne. Dimokiraasiin ganda keessa mana keessaa dhufa. Kanaafuu namni naannoo keessatti ijaaramee daasporaan illee naannoo ofiitti ijaaramee eenyutu nuuf ta'a. Eenyutu nuuf dubbataa. Eenyuti rakkoo magaalaa Adaabbaa an akka jiraattu Adaabbaa tokkotti dhugumaan dubbachuu danda'a. Rakkoo Oromiyaa keessatti gaaffilee Oromiyaa gaaffiin Oromoo maalidha? Gaaffii Oromoo 12 sunni eenyutu deebisa? Filannoon kun jiraachuu qaba. Opposition partiinis filannoo kana qabxii jaraa ifa godhanii as bahuu qabaniin jira akka yaada kiyyaatti abdii. Fakkeenyaaf waa'ee filannoo irratti kaasteetta warri biyyattii tokkoomsuu barbaadan sirna ture sana deebisuudhaaf warri kajeelaatti jiran isaan carraa guddaa qabaachuu danda'u jettee jirta. Haa ta'uti isaan caalaatti garuu yeroo ammaatti kan filannoon akka geggeeffamuuf barbaadaatti jiru adda bilisummaa Oromoo KFO fi TPLF warra federaalizimii sabdanneessaadhaaf jabeessanii mormanidha. Isaan kun amanamummaa fi akkasumas immoo jabina isaan yeroo ammaatti filannoo sana irratti dorgomanii injifachuudhaaf qaban maal fakkaata? Gadi bu'anii uummata isaaniif alternative dhiyeessaa hin jiranii filannoo kana qabnaa yoo mootummaa kana aangoorraa buusnee akkaataa kanaan biyyattii geggeessuu dandeenya jedhanii uummataa wajjin walitti dhufanii haasaatti hin jiran. Haa ta'uti garuu filannoon sun immoo yeroo isaa eeggatee kan inni geggeeffamudha kan isaan barbaadaatti jiran. Carraa isaan qaban maal fakkaata? Ji'a sadaffaa ji'a torbaan ji'a 8 dura imbaasii Ameerikaatti waa'ee kanarraa haasofnee turre. Maannaan jette itti gaafatamuun kan imbaasii Ameerikaa waa'ee poolitikaa biraanchiirraa. Abaa yoo dubbisnu filannoon yoo dhufe ni injifannaa gaafii tokko malee nuuf jedhaa jette. Garee Kamaal yoo dubbisnu filannoon yoo dhufu malee filannoon yoo dhufe ni injifannaa jedha. Garee KFO yoo dubbistu hundi jaraatiyyuu konfidensiin jiraa waan biraati ji'a 8 jira naan jiran sii galee. Konfidensiin ni jira garuu dhugaa yoo dubbannee jennee. Dhaabbileen kun hangam gambuudhanii fudhatama amma jeeqaa qiiqqaa mootummaan ODP balleessaa inni balleesse dogongoraa jiru qubatti qabu haasahuu malee alternatiivii kennaa jiran hin garre hangammatti tokko sani. Lammata amma lafa gadi bu'anii lafa baadiyyaa keessa Oromiyaa keessa gaddaqanii hangam naannoo kam keessatti oofisa meeqa qaban, dalagtoota meeqa qaban, qarqaartota meeqa qaban, online social media foolowara meeqa qaban, sagalee jaraa gaaffilee jaraa kan Oromoodhaaf deebii ta'anii jedhanii yaadan kanneen hangam Oromoo biratti fudhatama qaba. Karamiin laalu of maaliin of madaalu jiran warri kuni ni hinjifannaa afaanii fi social media fi naannoo tokko keessatti of argan malee dhugumaanii achi fageessinee ummanni Itoophiyaa ummanni Oromoo miiliyoona 50 ol jennee jirra. Miiliyoona 50 kana qilleessa irra teenee beekuu hin dandeenyu. Hangam gad bu'anii hangam qabatamaan beekanii gaaffileen Oromoof deebisaa jirtu kan mootummaa ODP'n adda ta'e ka Oromoodhaaf fala ta'aa jiru kara poolisiitiin gabbaasaniitiin kan dubbatan ani gara kiyyaan hin dhageenye obviously ani jiraattu biyya kanaati na darbuullee hin danda'a. Kanaafiyyuu akkuma amma duratti siin jee mootummaan imbaasii Ameerikaa dubbatee maal naan jedhanii dhumarratti gaafa injifannoo kana dhabanii nuti hin dubbannu inni beekuu miti naan jette si galee dhumarratti eega filannoon dabre booda mootummaan biyya Itoophiyaa bulchaa jiru kuni kara maraanuu waa maddu of keessaa qaba. Humna qaba, mallaqa qaba, neetworkii qaba. Bituu danda'a, waa hedduu godhuu danda'a. Even dimokiraasii maanuu otumaa filannoon seeraatu geggeeffame. Tokkoffaa filannoon seeraatu iyyuu geggeeffamaa sunillee gaafii biraati. Filannoon hin geggeeffamaa iyyuu haala ammaa sunis gaafii biraati. Otumaa kunniin lachuu iyyuu ka ta'uuti adeemsa amma jiru irratti dhugaa rabbii confidence over confidence nan arga malee dalagaa keessatti rakkoo guddatu jira jedheen ilaalee jedha abdiyaani. Magaa bakka kanattan si fida. Bakka kanatti akka ati organizerii hawaasa jaarmiyaa hawaasa Oromoo biyya alaa jiru tokkotti kanaan dura deemtanii hoogganoota biyyaa wajjin wal argitanii turtanii gama kanaan immoo mootummaan jira filannoodhaaf qaamni qophaa'atti jiru jira. Qabxiilee nuyi asirratti kaasne keessatti gadi bu'anii ijaarsa qabuu oofisii banataniiru uummata engage godhaniiru kan jedhu kaastee turte kan paartileen siyaasaa tokko jechaatti jiran nama nu jalaa hidhaatti jiru miseensonni keenya mana hidhaa jiru oofisii nu jalaa cufsiisaatti jiru jedhu dur biyya alaa utuu jijjiiramni kun hin dhufin dura amalli as jiru amala mormuuti
wanta mootummaan biyya jiru godhu hunda hin mormina turre. Haala ammaa keessatti garuu mormiin sun mul'ataatti hin jiru. Fakkeenyaaf paartileen morkatoo miseensatu nu jalaa hidhame yoo isaan jedhanii hawaasi jaarmiyaan biyya alaa Oromoo mootummaa irratti dhiibbaa hin godhaayi, mootummaa hin gaafataayi, oofisiin nu jalaa cufamaatti jira yoo jedhee filannoo sana irratti dimokiraasiin argamee biyyattiin akka isheen gara dimokiraasiitti ceetu hin barbaadama yoo ta'e jaarmiyaan hawaasa Oromoo biyya alaa jiru mootummaadhaan erga demokrasii barbaadde maaliif kana goota jedhee hin gaafataa'u. Hariiroon diaasporaatiif mootummaa gidduu jiru, hariiroon diaasporaatiif hawaasa diaasporaatiif paartilee morkattootaa gidduu jiru maal fakkaata? So laalte jettee amma gaafii jalqabaa kan itti nan deebi'a kan diaasporaa hariiroo sanii opposition partiin deeggartoota kennaa hojjettoota kennaa hidhu jira gaafii ati jettee fi waa tokko amma ni jedhu opposition partiin adda addaa waan akkanaa ni dubbatu. Haa ta'u malee wanni seera Itoophiyaa fayyadamaniitiin wanni mootummaa kana himannaan dhiyeessan jira. Mee himannaan sun dhiyeessan jira. Dhaaba kam keessa dhaqee mootummaa Ameerikaa dhaqee jira. Diaasporaa biratti kunoo kana aniyyoo amma dhaabni kan koo waa'ee mirga namaarraa dubbata. Mirga namaa san keessa nama hidhameef hin dubbata hin jedha. Kanaaf hin haasa'e hin jedha. Warra Oromoo qofa otoo hin ta'in warra Gumuus warra qaama sabaaf sablammii kan hundaafiyyuu nin dubbannee jirra. Kanaaf namni keenya hidhamee himannaan itti banameef kana jedheetiin haa ofii jumlaa walumaa galitti haa dubbatu malee miidiyaa irratti nurraa hidhamaarra haa jedhan malee seera biyyatti fayyadamee seera addunyaatti fayyadamee hangam akka dhiibaa jiru hin garre hanqinnatu jiraa jechuu kooti si galee barreeffamaanii himatamanii dalagduun keenya ebaluu kan jedhu guyyaa akkanatti hidhamamee jira jedhee mootummaa kana seeraaf dhiyeessuu mirga qaba. In dhiyeessine afaaniin miidiyaa irratti malee rakkoon keenya sirbi keenya yeroo marayyuu yeroo kaameraan jiruu fi yeroo san qofa ta'ee opposition party tokko. Inni lammataa kaati kaasteef waa'ee diaasporaa hariiroon jiru maaliin jedhamu. Anamma hardi kamsaa so guyyaa lama dura community kara nam 30-40 community America Canada's qabatee waliin haasaa turre diaspora maal godhuu qaba opposition party tuni kam qarqarraa kam bakka buunaa gaaffileen jarri nu deebisuu yaada qabdu dhaabbinni jaraa eessa ka jedhu diaspora kanaaf iyyuu hin galle saniin ala ammoo yeroo kamii olittiyyu gatii mootummaa irrallee aangoorra jirullee kan Oromoo eega ta'e kan gamana jirullee Oromoo ka hidhamaa jirullee Oromoo yoo ta'e of course kun rakkoo daran rakkoo kakalee irra rakkoo hamaa keessa nu gashaa jira because gaafa diina ta'e qaama kan kee ilaalka kaansariin kan yeroo baay'ee nama miidhuu fi diinaa miti dhiiga kan keessan isatu deebi'eetiin dhukkubsateetiin isa attack ta'aa jira. So Oromoo keessatti dhukkuba akka kaansariiti jedhe jechuudha. Eega Oromoo taanee ODPnis Oromoo ammatti at least yeroo kanatti uummata Oromoo bakka bu'ee eega jiraate kuni kaafaa'oos ta'ee dhaabaa'oos ta'ee dhaabni kuwwanis kan kamaal fa'aa eega Oromoo bakka bu'anii akka rakkoo kaansarii kana akkamitti gargar baasanii bakka dhaabbatan gargar baasuu qaban abdii amma rakkoo kan ta'e yeroo baay'ee kan amma tuurii deemaa jiruufiyye akkamitti ol qindeessineetiin namni amantaa wal qindeessaa gosaan wal qindeessaa jaalalaan wal qindeessaa gara jandariitiin wal qindeessaa naannoo ofiitiin wal qindeessaa akkamitti wal qindeessineetoo nama keenya saniif sagalee taanaa sagalee dhugaa irratti yoo inni gaaffii keenya ka deebisu taate yoo dhugumaan quuqqaa Oromoof qabaatee Oromoon guddaadha Oromoo naannoo tokkollee waan taa'ee qabaatee jedhee akkamitti wal qindeessinee nama san sagalee kenninee mallaqaan ta'e yoo rakkoo irra jiraate yoo mootummaan kun mootummaa Oromoo ta'e yoo nama keenya karaan alatti hidhaa jiraatu taate diasporaan kun akkamitti qarqaaruu qaba suni waan amma irratti mari'ataa jirru kan amma tuurii irratti jiruufillee kan amma waldaan North America kan siin jedhu haasaa irratti jiru akkamitti waldaa guddaa tokko uumnee hatattamaanii tokko alternatiivii uummata Oromoo kan biyya jiruu fi akkamitti provide goona lammata ammoo nama Oromoof dubbatu kana ahoo inni ka fiigu taate akkamitti qarqaarraa karaa mallaqaatis ta'e karaa beekumsaanis ta'e karaa mootummaa addunyaa neetworkiidhaan akkamitti qarqaarreetiin
namoota bakka nu bu'u namoota naannoo keenyaaf dubbatu danda'u kanneen filannoof dhiyeessine jenna filannoof dhiyeessine ammoo yoo rakkoon irra uumamu taatu karaa biraatiin ammoo alternatiivii akkamii godhuu kan dandeenyu kuni amma kan haasaa marii irra jiruyyuu waan san irra haasa'utti jira rakkoo amma nu keessa jiru kana kaansarii eega Oromoo hedduutti ta'ee jiru kana akkamitti attaakkoon analyze godhaa jirra waa kanarraa community'n dura boomte haasa'utti jiru abdii waa'ee kanarraallee. House resolution 128 dabalatee dhimmoota Oromoo fi akkasumas immoo Itoophiyaa darbees gaanfa Afrikaa ilaallatan hedduu irratti mootummoota biyya kanaa wajjin masaraa mootummaa deemtanii akkasiin haasoftan quban nan qabaadha. Mee gaaffileen isaanii inni guddaan maalifan kana kaase? Biyya sana keessatti amma gosi biraan sabi biraan hin hacuucamne hin miidhamne Balataraa jecha jiru irra deddeebitee nageessa warra dabaree dhufee nu hacuucaa jira jedhanii yeroo itti sirna kana balaaleffataa jirantu jira. Aangoorraayyuu haa ka'uu nama mataa keenyaatiin bakka buufannaa jedhanii darbee Oromoonis sirna kana hin balaaleffata. Hundumtiyyuu balaaleffataatti jira. Haa ta'uti akkaataa isaaniitti balaaleffatan akkaataa mataa isaaniiti malee walootti biyya sana demokraasiitu hanqatee mirga namoomaa cabe jedhanii mini duraan mirga namoomaa cabee demokraasiin qabu biyyi sun jenneetu kan akka hawaasa jaarmiyaa biyya alaatti kan TPLF'n mormamaa ture. Har'a garuu sabni hundumtuu ofiisaa bakka bu'eetu kan inni gaafataa jiru. Haala kana keessatti mee yeroo isin naxxanii dubbistan mootummooti kun maal isiniin jedhu? So January, February keessa diisiin deemee ture marii tokko kagoon irratti sabni Amaaraa particularly yeroo kana Abiyyi represent nu godhuu hin danda'u confidence isarratti hin qabnu kan jedhu yaada kana dhiyeessanii so alternatiiviin Abiyyi eenyu so eega Abiyyi uummanni Amaaraa Oromootti aanee baay'inaan ammaa fi eega isaan ta'ee eega konfidensii warra akkanaa kan qabaanne eega namni keenya hidhamaa jira eega namni keenya hacuucamaa jira finfinneen mirga dhabee sagalee dhabee jira kan jedhu kan kaasanii waa'ee kanarratti himataniitiin akkamitti resolution yoo yaadatte taate bara 2008 kan haawusii dabree ture. Qabxiilee hedduutu jira qabxii san keessa kan namni keenya kan nu dagatu hin qabne qabxii san keessa warroota mirga namaa saamee jedhe warroota qabeenya namaa saamee jedhe warroota ru'ii namaa ajjeesee jedhe akkamitti seeraaf dhiyeessinaa akkamitti himannaa kun ammoo dimokiraasii cimcimtaa dhufte kana akkamitti gara transitionatti lafa qabsiisne kan jedhu dubbatee jedha. Waa'ee kanniinii fi resolution isaan fudhanneetiin revive haa goonu amma karaa sanatiitiin waan tokko asitti deemu jira. Karaa haawusiin dabree jira. Mariin nu goonee irratti waliigallee alternatiiviin ammatti eenyu Oromoo baasteetiin saba biraa yoo kaa'aa jettu hin yaadiin sun hin ta'u. Oromoodha biratti hin fudhatamu amma sabni addunyaa argee jira. Oromiyaa keessa at least ODP bakka bu'ee namni yoo transition kana takka transition jijjiirreetiin waggaa 3 illee fudhanne lammata election illee ka eegnu taate warri kun bulchu malee alternative hin jiru. Alternative Abiyyitti jiru eenyu kan Amaaraan tasgabbeessuu danda'u amma rakkoo guddaa kan ta'e saba Amaaraati gaaffii kana kan dhiyeessaa ture. Alternative lammaadha alternative Jawaari so hin jiru nin beeku kanaafiyyuu wanti jarri jedhanii dhimma kana Abiyyiin keessaanii kan embaasiitiin dhiibna. Xalayaa yoo barreessinee jennee wrong message erguu danda'a keessaan dhiibnaa kan jedhuu fi dogongora kaaniyyuu ilaalu amma fakkeenyaa fi Februaarii 19 keessatti istaachuu Haayile Sillaasee dhaabe. Eengadda ammoo akkuma beeknu waggaa ji'a dabre kana keessatti mana masaraa paalasii waa'ee Minilik kan paarsu dhaabee jedhe si galee dhiibbaan kun maal jedhanii dhiibbaa Amaara gammachiisuu fi tasgabbeessuu fi biyyi kun jijjiiramni kun kan Oromoo qofaa miti kanaaf dhiibu jirraa jedhu si galee kan beekuu qabnu warri saba Habashaa kun keessattuu Amaarri Habashaa jedhu keessattuu Amaarri mallaqaa neetworkii fi keessatti nama baay'ee qabu biyya Ameerikaa kana keessatti baay'ee turanii waan jiranii fi masaraa mootummaa Ameerikaa kana keessa bakka baay'ee jaratu jira. Rakkoon tokko yoo ka'u even Oromoon iyyuu yoo du'u reeffi isaa jijjiiramee yeroo saba biraa fakkeessanii
Oromotu du'ee amiin Amaaratu du'ee nama kiristaanatti du'ee jedhanii himatanii ka agarru kana jechuudha. So kara tokkoon dhiibbaa santu jira siigalee kanaafiyyuu kan waliigallee jennee keessaan haa dhiibbamee Abiyyi akka saba keessattuu akka saba Amaaraa kana tasgabbeessuu kan jedhu. Kara kaaniin ammoo resolution kara sanateetu jira. Ka amma haasaamaa irratti jiru maybe namni miidiyaa irratti illee ka quba qabu ka amma Engadda Colorado keessatti senatoroonni lama waa'ee amantaatu keessa jira jedhanii kan haasaan. Resolution kun jalqaba yoo jalqabu waggaa kana jalqaba irratti waa'ee deeggarsa Abiyyiitiif jalqabee ture. Akkamitti mootummaa Ameerikaa kana mallaqa koongiresiin allocate godhee fakkeenyaaf ammoo ilaaltee jettee biyya Raashiyaa dhiyaatu amma Trump ittiin himatamaa jiru mallaqa kenna mootummaan Ameerikaa Ukraine galatoom Ukraine fi miliyoona 400 kennanii amma kan Trump rakkootti bu'aa jiru. So executive branch mallaqa kennuu hin danda'a discretion inni qaba. Koongiresiin ammoo ka allocate godhutu jira. Akkasii allocation mootummaa Itoophiyaaf akka ta'uu fi gaaffilee dargaggoota hojii dhabde kanaa fi akka gaaffii tokko deebii ta'uu fi otoo mari'atamaa jiru otoo kanarratti balaan kun ta'aa jiru rakkoon jeequmsi uummanni Amaaraa ol ka'ee amma kun waa'ee Jawaarii kan Engadda irratti dhufee jedhe. Waa'ee Jawaarii kan akkuma agartu rakkoo Oromoo fi ODP gidduu dhiisaniitiin rakkoo amantaa musliimaa fi kiristaanatti deebisanii Jawaarii biyya karaa kaleefaatti jijjiirutti jira biyya musliimatti jijjiiru jira kan jedhu resolution bira durillee resolution sanate yoo yaadatte taate 168 suni hin darbine achumatti hafeetuma achumatti hafee jedhe. Resolution kana revive gooneetiin jijjiirraa amma jiru gaarii kana itti daanee akkasumas hanqina jirullee kana itti daanee hangoonu ka jedhu amma mariin guddaan isa irra jira ka warri dhiibaa jiraniin nutis akka dhaabaatitti dhaaba Somaalee illee idaanne dhugaa irratti resolution kun akka murtaa'u dhugaa jirtu siigalee rakkoon jiru rakkoo amantaa akka hin taane tokkoffaa san clarify goone lammataa immoo hanqina mootummaa ODP qabu kuni nullee Oromoof gaafii hin deebi'intu jira. Oromoon akka waan rakkoo kanarra bu'aa argatetti Oromoon injifannoodhaan akka biyya bulchaa jiru waan fakkaataa jiruuf akka san hin taane gaaffilee Oromoo san tartiibaan keenyeeti lakki. Oromoodhaafis gaaffiin kun hin deebine yookiin isinis kana dhiisaa nullee kana dhiisna yookiin ammoo eega kana keetta nullee kana keenya kan jedhu marii akkasiitu jira karaa mootummaa Ameerikaati. So wanni resolution kana kan fudhannee jennuu fi tokkoffaa dhiibbaa alaan godhuudhaaf. Lammaffaa ammoo ummata biyya jiruuf siigalee hamilee akkuma nuti kalee godhaa turre hamilee ummata ofiitiif godhuu barbaaddi warri Habashaa warri Sidaamaa kuni kanarratti hundoofteetiin godhuu barbaaddi. So kanaafuu resolution kuni mootummaan biyya alaa kan godhuu kan nutis irratti hirmaataa jirru kan namni keenyatti hirmaatuu qabu karaa mootummaa masaraa Ameerikaatiin kana jira. Kabiraan immoo kanarratti keda'uu jiru amma namni keenya baay'ee na heetiin waa'ee amma Engadda ta'e kana na heetiin akkamitti maal goona kan jedhu. Tokkoffaa amma Jawaar akka raadikaalii musliim fanatikii akka hin taane mootummaan Ameerikaa qulqulleessee beeka. So amma ummata ofii ittiin kaasuu fi ummata ofii ittiin waa godhaa jira namni biyya alaa jedhanii hamilee kaasuu fi malee Jawaar akka nama akkasii hin taane mootummaan Ameerikaa ni beeka. Haa ta'u malee hoo san goonee cadhisnee teennee ilaallaa otoo hin ta'in wanti nu goonu dhugumaan tartiimoo qabaachuu qaba. Kan amma sabni Amaaraa sabni warri Itoophiyaa godhe kuni yeroo baay'ee fi wanna dalagamaa tureetu har'aas gaheeti amma miidiyaatti dhufu jira. Kanaafuu karaa isa irra deemuu qabna. Kanan jedha. Kan waa'ee poppiitti deebi'een jedha. Seenneeti irraa haasofna fakkeenyaaf osoo muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gadi ba'anii miidiyaa irratti lakkoofsa namoota du'anii fi ajjeefamanii fi akkasumas immoo saba isaan keessaa ajjeefaman uummataaf ifa hin godhin dura lakkoofsi uummata Amaaraa baay'ee guddaa akka ta'ettidha kan haasa'amaa ture. Inni sun immoo sadarkaa biyya alaatti dhufee iddoo baay'ee ga'ee sochii adda addaatu irratti geggeeffamaa ture. Kanaaf natti fakkaata muummichi ministeeraa kan isaan lakkoofsa sana gadi ba'anii ifa gochuun dirqama ta'e Oromoon 50 akkasumas immoo Amaarri 20 akka du'e. Amma immoo faallaasaa muummichi ministeeraa reeffaa sabummaadhaan qoodaniitu uummataaf ifa godhan kan jedhu amma immoo duula biraa banan. Walumaa galatti haalli amma mul'ataatti jiru akka Oromoon hamaa ta'e akka Oromoon
amantii tokkoof saba tokko irratti qindoominaan ka'ee aleelaa jiruttidha kan isaan ibsaatti jiran. Mee waa'ee amantiitti erga seenneeti Oromoon wal danda'uu amantaa irratti hubannoo kamii qabaachuu qaba? Oromiyaa keessa sabaaf sablammoota hedduutu warra biyya kan biraa keessa jiraatan caalaa, godinaalee biraa keessa jiraatan caalaa, godinaalee Oromiyaa hunda keessayyuu sabaaf sablammoota hedduutu jiraata. Mee hubannoo kamii qabaachuu qaba? Qabxii gaarii kaastee jettee Abdii, waa'ee qabxii amantaan kun anam akka waaqeffatu tokkotti yeroo baay'ee waa'ee waaqeffatummaa kiyya nan dubbadhee jira. Maafuu jettee Oromoo keessatti hedduu amantaa lakkoofsaan xiqqaa taane akkasumas hacuuccaa nurra jiru waan beeknuuf hacuuccaa gara amantiitiin nurra jiru kan amantaa kiristaanaatii fi musliimaarraan akkasumas hacuuccaa mana mootummaarraan nurra jiru. Kanaaf yeroo baay'ee waaqeffatummaa kiyya dubbadha. Maafuu jettee sagalee xiqqoo sagalee kanaa bakka kennuu waan qabuuf kanaafuu nan dubbadhee jira. That's very important. Carraa kanatti fayyadamee yeroo baay'ee fi sabni maqaa Itoophiyaa uffatee baanarii Itoophiyaa qabatee keessatti ammoo identity nam tokkoof naannoo tokkoo qofa qabatee kan sirbaa ture saba Amaaraa ture. Sabni kuni waggoota dhibbaa fi Oromoon Musliim raadikaaliidha. Oromoo yoo argate carraa kiristaana Itoophiyaa keessaa haqaa, kiristaana gorra'aa, Oromoon Oromiyaa addatti baasee biyya san jigsuuf deemaa jedhanii akkanatti dubbataa turan. Gochi engadda ta'ee, carraa ta'ee, exactly wanna jarri irratti yaada dubbataa biran exactly chaappaa itti dha'ee fi dhufe. Inni agartee ta'a amma Paap Francis waan inni dubbate agartee jirta. Kiristaanaaf kadhannaa jedhe. Kan du'e 40 kiristaana 35 musliima. Kan du'e 50 Oromoo Amaarri 20. Garuu akkam ta'ee miidiyaa addunyaa irratti Oromoon ka'ee musliimni kalee isin hin jenne sun ka'ee Amaaraaf yookiin ammoo kiristaana jihaada itti bahee kan jedhu ifatti dhugaa godheefii jira. Kanaafuu Oromoon maal godhuu qaba? Abbootaan Oromoo kan musliimaa kan kiristaanaa yeroo kanatti dhugumaan siin jedha. Tokkoffaa balaan amantaa balaa caalu ka addunyaa kana irratti amma ton ta'in hanguma amantooleen kiristaanaa tokkoffaa Judaism itti aanee kiristaanummaa fi islaamummaan dhufte kuni namoonni amantaa kanaan du'e dhukkubaa olitti namni addunyaa kanarratti kan ajjeese amantaa kanneen sadiin. Sababaa kan amantaa sadiin kanniiniin namni kiyyatu mana jannataa na galchaa, kiyyatu waaqa biratti carraa naa kenna jedhee namni wal ajjeesaa ture. Oromoo ton ta'in saboonni bilaa addunyaa kanarratti wal ajjeesaa ture. Waggaa 3,000 wal ajjeesee jedhee. Balaanis amantaan bu'u fala argachuu hin danda'u. Kana waan beeknuu fi sheeka keenyaa fi paastariin keenya carraa guddaa qabane. Engadda Oromoo community irratti qabxii 3 keenyee turre. Qabxiin inni tokko advocacy maal godhuu qaba? Waan Pope Francis fi mootummaan Ameerikaa jedhee akkamitti kaawuntar godhuu dandeenya. Inni lammataan ammoo community maal godhuu qaba? Kan sadaffaa kan irratti dubbannee jedhee Abboleen amantaa kiristaanaa keessa jiran. Oromoon ortodoksii qofaa miti. Oromoon protestaantii qaba. Oromoon kiristaanuma biraanchii adda addaa qaba. Abboleen kunniin maal godhuu qabanii? Akkamitti dubbatanii lakkii balaan deemaa jiru balaa kiristaanaa irratti xiyyeeffate otoo hin ta'in balaa dhugaa irratti haa dubbatanii. Kun ammoo sheekni keenya carraa kana fayyadamee bakka jiru baadiyyaa maratti paastariin keenya carraa kana fayyadamee Oromoo yoomiyyuu alatti this is a golden opportunity dha. Yoo yaadattee jettee balaan Oromoo baharratti ka'ee jedhee duulli Somaaleen Oromoo Hararii irratti duulte jettee Oromoo tokko godhe. Oromoo bahaaf dhiyaa ta dur takka wal quban qabaatiin ta'u akka diinatti garii wallaalu tokko godhee akka duullu akka dhiigni keenya dhangala'e dhiigni ijoollee bahaa keenya akka ta'e mul'ise jedhe. Kanaafiyyuu amma musliimni ka'ee sheekni ka'ee ijoolleen kiristaanaa Oromoo ta'anii kan du'an abboon fe'iyyuu haa ta'u amma carraa golden opportunity dha. Oromoo kiristaana waaqeffataa fi musliima fayyisneetiin otoo kiyyaa ODP'n carraa qaba. Balaan kun gaafa dhuguma balaa amantii jijjiirame balaa guddaa uumuuf ta'uu deema. Biyya lolli tokko yoo dhufee jedhe Abdii lolli balaan civil wariin jedhan kun yoo dhufee jedhu tokko dhiisee tokko nambisu tokko miidhee amma dodola keessaa fudhattee jettee nama hedduu nama ijoollee Oromootti miidhamee jedhe kan du'ee jedhe nama 17 du'ee magaalaa san keessaa. Qabeenyis katumame ijoolleen dargaggeenni
jaarsa nama guddaa tumaa turte ani gurra kan kootiin dhagaheen jedhe viidiyoon argee jedhe balaan tokko yoo naannoo keenya dhufu ati abdiidhaa isii seenaa qofan jedhu isin lamaan hammata ijoolleen dalagaa dhabdee ijoolleen aarii walitti qabdu balaa kana keessatti ummata saamte balaa kana keessatti qabeenya balleessite balaa kana keessatti aarii personaalii walitti fiduu waan danda'aniif balaan kun tasuma Oromiyaa keessatti dhufuun qabu. Amaarri fi Habashaan kan barbaadu tasgabbii naannoo ofii waan dhabanii fi tasgabbii saba akka qimaanti naannoo jaraa kan jiru kana tasgabbeessu waan dadhabanii fi dimokiraasii waan kennuu hin dandeenyee fi balaa naannoo ofii kan Oromiyaa keessatti fiduu barbaadan. Balaan kun akka Oromiyaa keessatti hin dhufne dalagaan guddaan kan godhuu qabnu naannoo keenyatti itti gaafatummaa fudhannee ijaarramneetiin hiriira bahuuf deemu. Hiriira balaa achi keessa deemu akkuma aangoon tokko responsibility wajjin dhufa kanaaf fudhanneetiin balaa kana akka Oromiyaatti hin dhufne keessattuu balaan amantaa kun akka gaman nutti hin ceenee fi dhaamsi guddaan mootummaa Itoophiyaa mootummaa ODP qabuu fi dhaamsi guddaan sheeka Oromoo, ustaaza Oromoo, paasterii Oromoo yeroo kana opportunitiin keessanii leadershipii isin eeguu jira Oromoon jara eeguutti jira as bahaniitiin ummata keenya akka balaan kun hin taane tokkoffaa balaan irra ga'e kuni amantaa walitti hidhanne jedhanii as bahanii dubbachuu qaban mana keessa taa'anii osoo hin ta'in lammaffaa immoo balaa kana fayyadamneetiin tasuma amantaadhaaf Oromoon akka wal qooduu hin dandeenye qaawwala kana lifetime keessatti cuqqaaluu qabnan jedha abdiyaan. Biraan baroota darban keessatti egaa mirgi miidiyaa hin turre biyya kana keessatti miidiyaan mootummaa afuraffaadha hoogganoota siyaasaa itti gaafatamummaa akka isaan qabaatan kan godhu miidiyaadha biyya kana keessatti biyya keenya keessatti immoo mirgi miidiyaa yeroo dheeraadhaaf hin turre baroota lamaan asaanoo kana immoo mirgi miidiyaa akka malee babal'achuurraan kan ka'e feesbuukiif miidiyaa hawaasummaa kabroo dabalatee miidiyaaleen lafarra jiran irratti fayyadamuudhaan namoonni waanuma itti fakkaatedha kan isaan dhiyeessaatti jiran keessuma adda addummaa amantii fi saba tokko irratti akka wanta fuulleffatetti godhanii kan dhiyeessaatti jiran miidiyaalee gamtokkeedha. Mootummaan isa kana akkamittiin nageenya biyya sanaatiif egeree biyya sanaatiif biyyi sun akka ati jette rakkoo amantii keessa rakkoo biraa keessa seenee akka waa biraan hin dhalanneef mootummaan ammumaa kaasee adeemsa miidiyaa irratti tarkaanfii kamii fudhachuu qaba jettee yaadda? Hunni waraanna dabru yeroo kana keessatti senchurii 21 keessatti miidiyaadha. Miidiyaa jechuun nuclear bombidha. So gaafa eengadda biyya turellee waa'ee kana irratti akka tasaa ta'e ODP wajjin garee adda addaa wajjin haasofnee turre. Saba harree ulee barattee tasuma har'a uleerraa dhiisteetiin harreen tun ofiin qajeeltee manatti galte yoo jette I think dogongora natti fakkaata. Kanaafuu dimokiraasiin piroosesiidha. Waggaa dabrees dubbadheen ture namni baay'ee waa'ee kanarraa dubbateen jira. Dimokiraasiin piroosesiidha. Hardhuma gadi kaattee gabrummaa kana baafattee akka wayaatti dimokiraasii fiduu hin dandeettu. Saba tumaa baratee saba ajajaa baratee oluma kaateetiin kun har'a booda ofiin of bulchi akka fe'e ta'e jechuun duriyyee kashlabbee ka personal ajandaa qabuu fi ka naannummaa fi amantaan ajandaa addaa qabu warra saniidhaa fi aangoo kennuudha kan ta'e jennee dubbannee jirra namni baay'een isirra dubbatee jira. Kanaafuu nuclear bombing kuni baay'ee seerri cimaan irratti bahuu qaba. Mootummaa Itoophiyaas mootummaa ODPs itti dubbannee jirra. Miidiyaan adda addaa including mootummaa Itoophiyaatiin fandi kan ta'e saba adda addaa irratti xiyyeeffate keessattuu saba Oromoo irratti xiyyeeffate balaa Oromoo irraa ka'u akkan agarree balaa naannoo irratti ka'u ammoo daran guddiseetiin saba Oromoo kan akka seexaanaatti kan godhaa jiru mootummaan kan deeggaramu waggaa dabrerraan jira. Miidiyaan kana kan tolchuu seera dadhabeetiin boombii kana ofitti gadhiisaa jiru mootummaa ODP mootummaa Itoophiyaa kan biyya bulchaa jiru. Miidiyaan kana eega bilisa baasa jettee bilisa baasuun bareeda. Bilisa ta'uun bareeda garuu istiraakchariin jiraachuu qaba. Seerni bulmaata jiraachuu qaba. Namni tokko miidiyaa tokko irratti as bahee dubbii kijibaa yoo hin dubbadha jedhe there's gotta be consequences jiraachuu qaba. Namni tokko kijibaa himee ani kijibee waan hin jirre uumee nama wal ajjeessiisee
hooka deemu taate seerri biyya san hin jiru jechuudha. Biyya walaba goona jechuun kijibduu fi hattuudhaa fi warra mallaqa qabuu fi angeeffannee jara kan akka uummata balaa biyya san finnakdu nuclear boombii kan itti cadhisee jedhe mootummaadha. Kan kaleellee waggaa tokko guutuu waggaa tokkoof ji'a jaha mootummaan kun waggaa dhufe balaan kun akka dhufu quba qabu. Otoo quba qabaachuu baatanillee waggaa tokko dura nuyyuu itti himnee jira namni baay'eenis itti himee jira seerri bahuu qaba. Seerri bahee miidiyaan tokko dogongora yoo baase adabamuu qaba waan kijibaa irratti. Isaati yeroo hedduu balaan taan irratti dubbatee hanga dhaka adabame argine kan dubbatame agarre. Kuwwan ammoo miidiyaa kanaaf akkamitti namni of laaluu qaba. Miidiyaa kana really kana amma rakkoo ta'ee dhugaa fi dhara gargar baasuu dadhabe namni sii galee. Atiin dubbattaa tokko kan miidiyaa kaan dubbatu ammoo waan biraa dubbataa jira. Eenyutu dhugaa dubbataa kan jedhu kan gargar baasu rakkoo ka uummatatti ta'ee balaa uummatatti jedhee kana mootummaan kana balaan guddichi responsibiliin ammallee du'iinsa namaatiif illee jeequmsa miidiyaa warroonni mallaqa qabanii miidiyaa olumaa dhibba uumaniitiin miidiyaa kan ofumaan mara kadhanii kan seeratti dhiyeessuu dadhabee jedhee miidiyaa mootummaa Itoophiyaati dadhabbiinni guddaan kan irra jiru. Kanaaf iyyuu responsibilitiin ammallee waa'ee san irratti mootummaa bira jira. Uummanni amma fakkeenyaaf afaan Oromootiin haasofna naabsi. Oodiyensiin keenya Oromoodha harka guddaa. Amaarallee yoo ta'e uummata Amaaraa kan afaan Oromoo dhaga'u qofa. So very selective audience qabna. Kan akka hin taane miidiyaa keessa warroonni miidiyaa Itoophiyaa keessa jiran very uummata biased ta'an warreen election board Itoophiyaa keessa jiran very anti ethnic federalism rakkoo irraa qaban fakkaata. Even human rights commission yoo gadi baasnee ilaallee jetti gadi rakkoo qaba. Uummata kana dhuguma fo'atan qaba. Yoo hin taane ammoo eega nama tokko raadikaal nama ta'e gama kanaa fidde gama kanaallee fidduu counter balance akka ta'u malee namni yeroo kanatti otoo dhugaan jirtu si liqimsuu hin danda'u kijiba. Kijiba akka si liqimsine transparent taaneetiin balaa jiru kan as baafnee dubbanneetiin mootummaa responsibility fudhatuu qaba. Waa'ee akka miidiyaa, waa'ee akka nagaa irratti kuni mootummaa qofatu godhuu danda'a jedha abdiin. Sifiida egaa imala kee irraati amma gara xumuraatti haasofna. Imalli kee magaalotaaf akkasumas biyyoota gara Kaanaadaattis deemaatti jirta miti? Mee qabxiilee achi keessatti qabxii afur kaaste keessaati inni tokko akkamittiin hawaasa jaarmiyaa Oromoo biyya alaa jiru diaasporaa jiru warra biyya uummata biyyaa wajjin walitti finnee akka isaan hariiroo qabaatan taasisnaadha. Isa kana irratti maal haasa'uudhaaf deemtu? So marii qabxii afurii irratti mari'achuuf hin deema. Turii magaalaa afran kanaa kan jalqabaati achi boodallee magaalota hedduu dandeema kan jedhu yaada qaba yeroo na hayyamee jedhe. Tokkoffaani community North America kana linki godhu akkamitti community irratti haasa'u jira yeroo baay'ee. Even kan biraa yoo dabre anaaf siyyuu waggaa 10 wayii wal beeknaa Jawaar waggaa 15 wal beeknaa so warroonni qabsoo kana keessatti warra wal beeknu qabsoo kana amma yeroo Oromoo ta'uun paapilaarii yeroo kanatti hin dhufne yeroo Oromoo ta'uun salphinnaa yeroo maatiin kan keetiyyuu ni maraattee hin dhiistu siin jedhu yeroo san keessa qabsoo keessa turree jenne si galee yeroo qabsoo kana itti jiruu keenya gadhabne kanaafuu akkamitti haasaarraa gara realitii ta'e tokkotti linkii goonaa kan jedhu. Lammaffaa ammoo qabxiin inni guddaan irratti godhuu barbaadee jedhee ka amma marii irratti godhaa jirru amma walaaltee jettee abdii aniyyuu akka garee mirga namaa tokko irratti dubbadhu rakkoon tokko kan naqunnamee jedhee balaan tokko Oromiyaa keessatti yoo ka'u duuni tokko yoo fakkeenyaaf dhiha Oromiyaa irraa yookiin ammoo baha Oromiyaa irraa agartee jettee baha Oromiyaa irraa namni 10 du'e jenna Baalee irraa namni 10 du'e jenna namni 10 sun lakkoofsaa miti. Ilma namaati, intala namaati. Eenyutu ajjeesee akkamitti du'anii umriin jaraa hoo maaf du'anii otoo wanni biraa hafee gaafa biyyi tuni tasgabbii argattee seeraaf warra nama ajjeesu kana dhiyeessinu kana seenaan jiraa dagatamuuf deema. Warri kun galmaahuu qaba. Kanaafuu koominiitoota marayyuu fakkeenyaaf koominiitii Chicaagoo keessa waan jiruuf naannoo tokko balaa naannoo tokko irratti fakkeenyaaf Chicaagoon waa'ee Adaamaa irratti responsibility fudhattee jetti. Balaa Adaamaa irratti deemu Adaamaan magaalaa guddoo waan taatee bal'ina waan taatee fi naannoo tokkochi achitti hire gooneetiin namni kun weekly report nu godhee jira si galee kana bala ka'ee qabatamaan waan qabu tokko namni sun ammoo kara Finfinneetti ergee by weekly yookiin by monthly report
bahee jedha riippoortiin sun afaan Oromootiinis afaan Ingiliffaatiinis afaan Amaaraatiin illee ta'e bareeda. So baheetiin qabatamaan waan qabu riippoortii kana qabanneetoo mana mootummaa dhaqnaa human rights naannoo adda addaatitti riippoortii kana kennuu dandeenya. Communitiin Edmonton yoo Kanaadaa irraa keessaallee community baay'ee jira. Ameerikaa keessayyuu community 20 oltu jira. Otoo community'n 20 kuni naannoo 20 kabar godhee jedhee balaa naannoo isa irratti ka'u quba qabaachuuf deemna. Lakkoofsa 10-25 otoo hin ta'in dhuguma ilma namaa kana quba qabaachuuf deemna seenaa isaa wajjin maaf du'ee yoon du'ee eenyutu ajjeesee eessatti du'ee gaaffilee jedhu kanaaf fala akka ta'uufi keessatti dabalee linki goona. Achumarra eda'annee ammoo duratti qabxii tuquu kan yaadee jedhee asteenyee tumaanii hiriira bahuu haasa'uu qofa otoo hin ta'in akkamitti daayisporaa koomunitiin kun kan ijaarame kuni influensii nama fiiguu aangoodhaaf nama fiiguu Oromoof kan dubbachuu danda'u kan akkamitti qarqaarraa akkamitti sagalee isaa addunyaaf dhiyeessinaa akkamitti mallaqaan qarqaarraa beekumsaan qarqaarraa sooshaal miidiyaan qarqaarraa namni martuun naannoo ofiititti akkamitti haala kana dhaabni kiyya mijeessuuf irratti dalaguutti jira. Qabxiin kan biraa kan irratti haasa'uuf deemu qabxiin afraffaa irratti kan haasa'uuf deemu waa'ee buka kiyya irratti kan haasa'uuf deemu buka guddicha waa'ee masaa guutuu otoo hin ta'in house resolutionin kalee maaf ta'ee yeroo jalqabaatiif yoo ilaallee jennee Oromoon hiriira waggaa 30 bahaa ture. Iyyaa turree garuu sagaleen keenya dhaga'amee hin beeku. Akka tasaa ta'ee eengadda kana sagaleen keenya dhaga'ame. Maaf ta'ee sagaleen sun amma ammoo akkamitti replicate goonaa balaa sanii uummata Oromoo irraa akka ittiin dabalamne oogguufis akkasumas sagalee uummata Oromoof ta'u akkamitti wanna kaleessa isanii hanqina san keessaa hambisaa wanta gaarii san ammoo keessaa fudhannee akkamitti waan Oromoof ta'u tokko biyya alaa kanatti ijaarraa kan jiru seenaa dabreeraallee ni naasaa. So qabxiilee afran kana wajjin uummataan mari'achuuf deemutti jira. Kun ammoo inni guddaan abdii kan namni carraa kanatti ka fayyadamee dubbachuun barbaadu inni guddaan bara marayyuu eega bineensi dabre sareen dutti akka Oromoon hin taane dhugumaanii waan tokko rappoortii qabaachuu qabna. Du'iinsaa fi balaa Oromiyaa bahaa dhiyaa kaaba naannoo mararraayyuu sagalee ta'uu qabna. Haala kanarratti kohardi ijaareetiin mijeessu jira. Namni naannoo ofiitiif akka dubbatu, namni naannoo ofiitiif sagalee akka ta'u, wanna kan uummataa fi akka walitti hidhuuf wanti guddichaan irratti deemaa jiru kanaaf abdii. Xumuraan si gaafadha. Egaa haaloti amma yeroo ammaa biyya keenya keessatti ta'aatti jiran namooti baay'een adeemsuma sirna jijjiiramatu akkasidha jedha. Namoonni baay'een immoo abdii irraa kutatu. Ati immoo biyya dhaqxee deebitee hoogganoota wajjin wal argiteetta gadi buutee maatii kee dabalatee hawaasa Oromoo wajjin haasofteetta. Asitti immoo hoogganoota warra addunyaa kanayyuu raasanii wajjinis immoo dhimmoota adda addaa irratti hin haasofta. Mee haalli biyya keenya keessa jiru yeroo ammaa wanta abdii nama kutachiisu moo wanta bor fooyya'ee jijjiirama isa dhugaatti nu geessuu danda'udha jettee ilaalta? Gaafii dhumaa kan ajjeesu na gaafattee ila maasitti fakkaate abdii wanta tokko mammaakni maal jedha afaan Ingiliffaatiin afaan Oromootti deebisee jedhu booyyeedhaan booyyee jechuun barbaachisaadha. Dhugaa walitti himuun barbaachisaadha. Amma si gadi anamma otoo Dr. Abiyyi arrabsee aarii guddaa irraa hin qaba. Si galee barreessee jira peejii kiyya irratti illee nama jenoosaaydiin himatamu asitti deebi'ee faarsuun biyya gaaffilee Oromootu hin deebisini ijaaruun masaraa isaa kan dhiigatti jissee kan fide Oromoo akka jiruun saban taane marfamee ajandaa tokko qofaan deemuun garaana gubee jira. So kanaaf otoo dubbadhe harka namni naa dha'u hedduudha. Si galee namni galaana wajjinoo deemu harka dha'uu hedduudha. Garuu dhugaa dubbachuu qabna abdii.
reality irratti keessattuu warroonni as baanu kuni warroonni sagalee miidiyaa argannu kuni wanna babbareedaa wanna fakkaatu qofa yoo goone I think we are disservice ummata keenya waan gaarii toon ta'in ummata keenya indogongorsiisaa jirra dhugaa dubbachuun barbaadee jedha kan biraa ammoo kan beeku qabu qabsoo Oromoo kana jiru kan guutuu irran ture jedha akkuma duratti sii kaasee jedhe warroonni qabsoo Oromoo kana engadda waggaa 3 dura quba hin qabne Oromoo ta'uu isaa iyyuu hin beekne as bahaniitiin social media popularity ta'anii too ajandaa dhugaarraa waan hin fakkaanne ittiin laayikii guddaa argatuuf haasa'u nagaddisiisee jedha soo kanaaf iyyuu wanna hadhooftuun dubbadhee jedha I hope namni keenya kan dhagahu akkuma jarri mirga qaban anis tokkoffaa mirga qaba yaada kiyya himuu irratti jedhee akkasittiin fudhatee jedha gaafii keetii fi fuuldurri Oromiyaa fuuldurri Itoophiyaa maal fakkaatti warra biyya sagartee Dambidoollos ta'ee Baalee Sadaabbas dhaqee jira asitti ammoo namoota hedduudhaan wajjin haasaa quba qaba realitiin kun maal fakkaatti yoo jette realitiin kun dhuguma even waggaa dabreen more than last year crossroadii karaa red crossii kanarra jira karaa qaxxaamuraa irra jira karaa tokkoon waa'ee amantaa kana baay'ee na sodaachisa because dogongorri tokko yoo uumame lukkuun haatee haaduu ittiin qalan baaste jette dogongorri tokko uuman ilmi namaa bineensa ta'ee kadhalate hin jiru guyyaa keessatti bineensa ta'ee baratee waan jijjiiramuuf ofitti deebi'uu dandeetti jedhee waan sodaadhuuf very concernii qaba kan Oromoo gurguree bara kaanis bara goobanas ta'ee ka bakka Tigree bakka bu'ee nu garafaa ture Oromoodha kan masaraa keessa jirullee Oromoodha kanaafuu akkuma duratti siin jedhee dhigeen keenya amma duri halaala afuudhaa mul'ata amma warra sabni bu'uwan ka himattu Oromoon nu fixaa jira jette nuti ammoo keessatti du'utti jirra kan baa Oromiyaatti kan dhiha Oromiyaatti olaalte jette kalees kan du'aa jiru Oromoodha gaaffiin Oromoo hin deebine dhumarratti gaaffiin kun otoo jiru rakkoon kun otoo jiru Oromiyaan maal fakkaatti I'm still optimistic waa lamaaf optimisticidha fuuldureen gaarii natti fakkaatee jira even though akkuma siin tarreessisanii rakkoo guddatu jira danqaa guddatu jira maafoo jettee kaansariitu nu keessa jira kaansariin ammoo hangadhaa dhukkuba fayyaa argatanii curiin qabu the reason I'm hopeful when I'm hopeful ta'eefi tokkoffaa yeroon irra jiru yeroo technology yeroo social media fi informationii waan ta'eefi Oromoon wal dhagaa akka durii Oromoon hin qoqqoodamu kanaafiyyuu dhugaa yeroo itti mul'achuuf deemtu jira fakkaatti yeroo sabni dhugumaan gabroome saba Oromoo qofa osoo hin ta'in nama saba warra Tarkii keessatti ilaalte jetta uummata guddaa qoqqoodameetiin biyya Tarkishii fi Iraaqii fi Siiriyaa keessatti mummuramee sabni guddaan akka saba xiqqaatti miidhamu kun yeroon jaraa dhufaa jira Oromoon saba akkasii waan ta'eef yeroon kenna amma akka durii san tasuma sodaa hin qabnu of duuba hin deebinu hin duuti malee biyyi sunis hin baddi malee gaabri Afrikaas dhiigaan ni qabti malee akka duritti Oromiyoon waan hin gabroofneef I'm very optimistic garsaniin gara kaaniin dhugaa hoo dubbannee jenne realitiin jirru abdii what is alternative Oromoo sigalee gaafilee amma jirru at the end of the day you know abiyyi habu abiyyi maalaa ta'uu ODP'n akkana jenne realitii dhugaa dubbannee jenne namni tokko aangoorra yoo jiruu fi yeroo aktiivizimmaan garagara yeroo aktiivizimmaa dalagaan kiyya seenaa godhuu fakkeenyaaf namni baay'een kan dubbama Jawaariin kan Jawaar godhuu hanqina ODP irra jiru mul'isuudhaan hanqina qofa mul'isa gahuu gaafa taayitaasa irra baatee leadershipiin garagara gaafa aangoorra jirtuu fi gaafa aangoo san qeeqtu garagara kana beekuu qabna nuti akka nam tokkootitti nama keenyaanillee kan jiru dhugaa beekuu qabna leadershipii irra kan jiruu fi warroonni akka keenyaa kan aangoo qeequ hanqina waan jiruuf qeeqna garuu hanqina san otoo aangoo carraa arganne maybe murtii akkasii muruu dandeenya kana beekuu qabna hanqina jiru kana waan dhiibuu qabnuufi ammatti realitii irra jiru gocha sidaa anamma waggaa guutuu kan rakkisee jedhe Amaara wajjin ta'eetiin Abiyyiin aangoorraa buusaa jedhamoo lakki Abiyyi nama gaariidha otoo gochootee amma durasiin jedhu sigalee otumaa nama akka himatamuu qabu
kan nama ajjeesee genocidein himatamu faarsee nama akkanaa gaarii jedhee dubbadha. Akkam godha. It is a very difficult challenge dha sigalee wanti an dhaabuu danda'uuf gaafii san keessatti rakkoo guddaa waan qabnuuf ijaaramnee gaaffileen keenya xiinxalamee gaaffileen keenya as bahee naannoo maraan ganda maraan gara organization maraan ijaaramneetu gaaffii keenya clear gooneetiin hopefully electionni kun yoo ka dhufu taate nama nuuf ta'u nin fillaa kan jedhu gara kaaniin akkuma duratti jennee already jenne opposition party alternative gahaa nuuf kennaa hin jirtu nama dhugumaan dubbatu as baasaa hin jirtu hanqina mootummaa kanaa callaa mul'isu jirti hanqina mootummaa kanaa jarra kamiin sirreessiti kan jedhu hangadhaa hin deebisne kanaafuu I don't know abdii kasii deebise naannoo mara tuttuqee jedhee fuuldurri Itoophiyaa maal fakkaatti ka jedhuuf. Haaluma jiran keessatti iyyuu abdiin ta'e akka jirudha kanatti naa ibsu yaalte seenaa jimjimoo guddaan si galateeffadha Shikaagoorra. Galatooma abdii fayyaanaa ta'e. Egaan daawwattoota keenya akkuma jalqabarratti jedhe seenaa jimjimoo barreessituudha falmituu mirga namoomaa akkasuma immoo sadarkaa Afrikaatti ijaarsa mirga shama dubartootaa irratti nama jabeessitee hojjettudha. Yeroo biraa immoo sagantaa biraan qabadhee isinii dhiyaadhaa turtiin koo seenaa jimjimoo wajjin ture kanuma fakkaataa gama kootiin nagaatti.